Galanni Waaqayyoof haa ta'u, har'a kutaa isa dhumaa, kutaa torbaffaa humna faarfannaa duriifammaa jalatti sochii faarfannaa keenya duriifammaa immoo laalla. Waan ani isin barsiisaa jiru kun barumsa dheeraadha. Barumsa dheeraa kitaaba ta'udha. Gabaabseen akka tiiktookiif ta'utti hidheetan hojjedhe malee. Adaraakii nama tokko hin ga'e. Sochii faarfannaa keenya sirreeffannu jedheetan waa'ee isaa kaasaa waan ta'eef. Mee sochii faarfannaa keenya duriifammaa irratti waa sobna. Komentii yaadanaa barreessaa. Adaraa keessan waan fooyyessuu qabu, waan irratti hojjechuu qabu naa eeraa. Eeruu keessanii waan baay'een hojjedha waan ta'eef. Sochiin faarfannaa keenyaa durii maal fakkaata? Isaarraa keessa jirra waan ta'eef wal bira qabna. Mee kompeer goone ilaalla. Sochiin faarfannaa keenya durii, faarfattoonni durii akkaataatti socho'anii sirbarraa addadha. Sirbaa jiran jettan isaan suuta socho'aa akkasitti daftarii lama lamaan qabataniitu suutuma socho'u. Waanuma isaan dafqisu achuma dhaabate namni harka isaa akkas godha malee namni akka ammaa kana burraaqu hin jiru dur. Bara 1986 kaasee faarfannaa keessa waan hin jiru nan beeka gara waggaa 29 faarfadheera waan ta'eef muuxannoo bal'aan qaba. Yeroo faarfannu suutadha. Suuta socho'a namni. Suuta walii galee sochii isaa eegee socho'a. Sochiimtu sunu hiika qaba. Baay'ee irraa bareeda. Baay'ee namatti tola. Sirbaaf faarfannaan baay'ee walirraa fagoo turan bara sana. Amma garuu sirbaaf faarfannaani zawudinna ambassaa ta'ani. Yookaan immoo obbolaa lakkuu ta'aniiru. Maaltu kana godhe ishee jettu irra laalla. Wanti kana godhe sochii faarfannaa keenya sochii faarfannaaf sirbaatu wal make. Akkamitti wal makee isa jedhu qorachuun gaariidha. Egaayyuu yeroo darbe waa'ee meeshaa irratti dubbadheera. Meeshaan kiiboordii jedhamu kun gaafa dhufu waldaa galuu sochii faarfannaa otoo hin taane sochii sirbaa sana fidee dhufe. Sochii sirbaatiin waldaa gale. Sochiin sirbaa maali? Fakkeenyaaf shawaa biitii yookaan immoo dhiichisa warra shawaa kana faarfachuu barbaanne yoo ta'e amma ingaluduutii mana koo ingaluduutii jechuudha dhaabanii jechuu hin dandeenya. Ingaluduutiin kan faarfatamu dhiichisa isaa wajjinidha. Amma dhiichisa isaa kana ulee qabannee gaafa dhiichisnu sirba warra shawaa sana faana qorruutti wal fakkaatani. Meeshaatti gashachuu hafan sochii sirbaa shaakalaa jechuudha karaa biraa. Ilaala diiskoo faarfachuudha. Diiskoon kan warra Wallaggaa yookaan kan warra Kibbaati. Diiskoon kun immoo hiyyaaseedha. Hiyyaasee warra Wallaggaati. Egaa diiskoo sirriitti socho'uuf jecha sochii warra hiyyaaseen ilaala jechuudha. Dhaqqeen achi fida. Oltumee gattumee warra Jimmaa kana. Sochii warra Jimmaa kana jechuudhaaf sirba Jimmaarraan dhaqee koppii godheetan gara faarfannaa fidadhe jechuudha. Argitanii wantoonni kiiboordii kee jiran sun istaayiloonni sun hundi isaanii kan sirbaati malee kan faarfannaa keessa hin jiru. Kan faarfannaa hin jiran. Faarfannaa sirbatti sochiisaa gashachuuf jecha sirbituu taanee lama ta'e. Amma sochii sirbaa sirbitoonni nurraa hataa jiru. Sirbitootatu nurraa koppii godhaa jira. Amma nutti koppii godhaa hin jiru. Baay'ee ofiirii kee bahuudhaan mataadhaan fa'aa dhaabanne baay'ee saawutuun kutee itti agarsiisa sochii ammaa jechuudha. Hin dalagaa ta'ee, hin sirba ta'ee, keessuma baane. Keessuma baane amma. Waanuma bakka ija nama qabachiisu jira amma sochii nama. Waanuma tamma hojjetamaa jiru siriimtisaa waan ija qabadhuu badi waldaa keessaa si godhudha. Sochii nama sochoomaa jiru. Beektu kaasanii iyyuu ilaalaa walla waan ta'eef. Kanaafi maaltu kana godhe? Sirbatti gashachuudhaaf sochii sirbaa sanarraa imiteetii goone koppii gooneetu gara waldaa fidanne waan ta'eef sochii kiiboordiitti gashachuuf jecha tabalaashee faarfannaan keenya. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lammaffaa maaltu sochii faarfannaa keenyarraa balleesse kan jedhuufi faarfannaa aadessuudha. Sochii faarfannaa gara aadaatti harkisuudha. Karrayyuu tokko bira dhattee faarfachuudhaaf akka karrayyuun itti sirbutti sirbaa dhatta. Walfalmiin tokko tureedha dur. Yeroo uffanni aadaa Oromoo waldaa keessa galee dur yeroo yuunivarsiitii barannu bara 1902 keessa 2000 yookaan 2001 keessa jechuudha.
waan tokkotu jira ture. Uffati aadaa waldaa galuu qabamoo galuu kan jedhudha. Yeroo sana falmii guddaan ture. Faarfattoonni walakkaan isaanii uffata aadaa faarfannee yoo Karrayyuu dhanne yoo Booranaa dhanne nu simatu kan jedhu yaada kaasan. Faarfattoonni warri kaan lakki wanta aadaa kana waldaatti hin finnu. Han aadaa maaf dhiifnaa? Han waldaaf dhiifnaa? Sekulaarii goonaa jennaan didame yeroo sana. Wal falmii booda uffanni aadaan waldaa galee akka barbaade uffannee itti faarfanna. Rakkoon qabu uffanni aadaan, afaan aadaan, nyaati aadaan hin deeggarama. Garuu sochiin sirbaa hin deeggaramu. Wangeelli hin deeggaru. Sirbituu mootummaa waaqaatti hin galtu ga'a. Sochiin sirbaa kun maaliif dhufe yoo jettan faarfannaa aadaa tarkisuudha. Karrayyuu tarkisu, Boorana tarkisu, Gujii tarkisu, Wallagga tarkisu, Walloo tarkisu, aadaa sirbaa tarkisuudhaaf faarfannaa gara aadaatti gototuudhaaf jecha sochii sana finne jechuudha. Sochii sana finne. Faarfannaan faarfannaadha. Waaqayyooti ittiin jajama. Aadaan immoo aadaadha. Oromoon aadaa qaba. Eeyyee aadaa keenyaan kabajna baay'ee. Aadaa nuti fudhannu jira. Aadaa wangeela faallessu immoo hin fudhannu. Aadaan Kiristoosiin nu gansisiisu immoo hin ta'u. Jawweetti yoo sagadaa jedhan laga dhaqaatti qalaa yoo jedhanii hin ta'u. Aadaadha malee amantii miti. Amantii keenyaati immoo hin ta'u. Daani'eel fa'aa Misiyaaq Sadraq Abdineegoon fa'aa biyya Baabiloon kee taa'anii nyaata mootii nyaannu kan isaan jedhaniif fooniif ta'uu dida miti. Nyaatichi fooniin gabbisa. Nyaatichi fooniif gaariidha. Hafuura keenya xureessaadha isaan kan isaan didan. Nu xureessaa. Ayyaana keenya xureessaa. Lakkii dibata keenyatti balaa qabaa jedhanii jirra. Sochiin faarfannaa fi sochiin sirbaa tokko miti jara keenya. Machaa'inaa adara. Maaloon maraatina. Baay'een keessa maraattaniitu faarfattoonni dhiifa manaa godhaa malee. Maraatummaa kee agalleemnu. Qalbiitti adeeminu jara keenya. Nu xureesse akka. Waldaa xureesse. Safuu nu dhowwate. Ayyaana nurraa fuudhe. Waltajjii keenya fokkise. Ayyaana dhabne. Sochiin suni sirba nu jalaa ta'e bakka. Qulluxicii sirba ta'e lafa taa'e. Kan waaqayyoo keetti hin argamne ta'e. Han akkasumatti namni dafqee wal dafqiisee galu ta'e faarfannaan keenya. Bukoo ta'eera faarfannaan. Kanaaf faarfannaa aadessuu, faarfannaa gara aadaatti gototuutu sochii keenya balleesse nu jala. Waa gargaaru waaqayyo. Sadaffaa irratti maaliif sochiin keenya gara sirbaa dhaqee yoo jenne dorgommii kee agalle faarfattoonni. Dorgommii sochii kee agalle. Dorgommii baandii kee agalle. Inni tokko yoo tokko hojjetee bor dhufe tokkommoo isa caalaan fidaadha kana taane. Isa caalaan sochoosaa, isa caalaan ashinii hojjedha, isa caalaan bareechaan kana nu godhe. Isa caalaan bareechaan nu fokkisiise. Hafuurri waaqayyoo keessa jiraatu. Bareechi hojjedhu kaameeraa bareedaadhaan hin jaallanna. Garuu sochii gaariin fida, sochii caaluun fidaatti tabalaashofne. Saba koo ni faarfannaa sochii keessan dhaabadhaa laalaa. Faarfattoonni gurguddoon dhaabadhaa laalaa mee sochii faarfannaa keessan. Maal fakkaata mee sochiin keenyarraa? Waldaa keessa maaltu ta'aa jiramma? Akkam socho'aa jira namnamma? Maal gochaa jiramma namni? Waaqeffata moo seexana waaqeffataa jira moo Yesuusiin amma? Eenyutu ittiin kabajamaa jira amma faarfannichaa? Eenyutu ittiin ulfaataa jira? Warri ija dhiibdanii rakkoon qabu jettan akka guuttanii jirtan beeka. Kana caalaa kun sochoona warri jettan mataadhaan dhaabannee faarfanna warri jettan akka jirtan namni eenyu fudhata garuu sirkaa faarfannicha. Gara eenyu dhaqa faarfannichi kan waaqayyooti moo kan seexanaati? Seexanaaf taanaan sii fudhata seexanni. Waaqayyoo garuus akkasiin fudhatu. Waaqayyoo waaqa sabiriiti dha Phaawulos. Waaqa sabiriiti malee waaqayyoo nagaa hin qabne tasgabbii hin qabne miti waaqa waaqeffannu. Likkiitti agallu malee. Iddootti adeebinu malee. Galanni waaqayyoo ta'u. Faarfattoota koo amantoota waaqayyoo. Hojjetoota wangeelaa, jaarsolii waldaa, ol adeemtonni dargaggoonni ergaa kana dhageessan, adaraa keessan namoota jaallattaniif sheer godhaa. Komentii na godhaa naa barreessaa irratti hojjedha. Waa'ee faarfannaa irratti ganaa qorannoo gadi fagoon hojjenna waan ta'eef. Waan sirraa'u qabu, hin sirraa'u taanaan akka hin taane goonee dhaloonni kun dhaloota dhufutti dabarsaa jirra waan ta'eef waaqayyoon waa gargaaru. Isinis irratti hojjedhaa, irratti barreessaa. Wal gorsaa waan gaarii hojjedha. Waaqayyoo bara baraan si hojjedha.